Akka aanaa keenyatti waliigala lafa hektaaraa 360 akka waliigalaatti oomisha avukaadootiin uwwifamuuf qabamee guutummaa guutuutti hojiin bal'aan irratti hojjetamee jira jechuudha. Kana wajjin wal qabatee uummanni keenya hubannoo gahaa argatee naannoo kilaasteraatti hojii avukaadoo akka inni hojjechuu qabu hubannoo argateen kilaasteroota 6 adda baafnee hojii bal'aa irratti hojjechaa jirra. Waggaadhaa waggaatti yoo xinnaatee duraan amma muraasa ture amma hin geenye malee gara hektaara 4-5tti guddateera. Mataa dhuunfaa kootiin kanan hojjechaa jiru uummanni naannoollee anarraa argee jallisiirra maasiisaarra qe'eesaarra bal'inaan dhaabaa jira avukaadoo kana naannoo kanatti. Avukaadoon hundeen tokkichisaa avukaadoon sanyii filatamaan kuni haadhi tokkichisaa kuntaala 3 hanga 7dha kan laatu akka saayinsiin isaa jedhutti. Nuun amma tokko isaarraa hanga kuntaala 4 kuntaala 3 ciraa jirra. Viinan asii Finfinneettuu gabaa biyya keessaaf dhiyeessee gurguraan jira. Magaalaa Naqamteetti gurguraan jira. Warri ekspoortiinis immoo fudhatanii gabaa alaatti dhiyeessaa jiru. Baay'ee bu'a qabeessadha. Avukaadoo hundee tokkicharraa hanga birrii 15,000 isaa oliiti kanatti irraa argattu. Kana jechuun avukaadoo hundee 100 yoo qabaatte maasaa kanarraa hammam akka irraa argamuu danda'u tilmaamuun salphaadha jechuudha. Siriisaa warruma gibirnaatu nuu fide. Isaantu fidee nuu kenne baay'ee dhaabne baay'ee xiqqimiinsa baay'ee guddaadha. Garuu dadhabbii baay'ee gaafata baay'ee gizee faayidaa isaa laallu immoo baay'ee namatti tola baay'ee nu gammachiiseera jechuudha. Firiisaa kanatti gaafa isaan gabaa nuu dhiyeessanii fayyinurraa furanii baay'ee gammachuun guddaan natti dhaga'ame jechuudha. Hangammaatti immoo biyyoota Awurooppaattis ergameera, Chaayinaattis ergameera. DH Gadaanis nurraa fuudhee ergeera. Dhaabbati biraallee akkuma kana fuudhee nurraa ergaa jira. Irra caalaa fayyadamaa ta'uuf immoo ofii keenya ijaaramnee sisteemattiin kallattiidhaan ofii keenyaa gurgurannu haala mijeeffanna jenneetu akkasittiin oomisha isaa babal'isaa jirra jechuudha. Amma akkas gara alatti fe'ama Dubaayitti fe'amadhanii nurraati fe'aa jiru. Duraan garuu kana gabaan nu uumaan turre biyya keessatti gatii rakkasaan gurguraa turre amma garuu gabaa biyya alaatti keessa gaafa erginu baay'ee gammachuu guddaa natti dhaga'ame mootummaas baay'ee galateeffannachuudha akkana gabaa nu uumsee gaafa akka kana nurraa fuudhu nu jalaan qisaasa'u jechuudha. Waggoottan darban jechuudha oomisha avukaadoo biyyoota alaatti erguu fi muuxannoo jira. Muuxannoo qabnurra dhaabbatee bara darbee toonii 6 jechuudha kan nuti alatti ergine jechuudha. Bara kana toonii 10 hin ergina jennee qabannee hojjechaa kan jiru. Akka godina keenyatti inisheetivii firuutii inisheetivii jedhamanii warra beekamanii gosa 4 qabna. Isaan keessaa avukaadoo bara kana lafa hektaaraa 27,000 fi 800 walirra dhaabne biqilaa miliyoona 1.2 ol dhaabnee kan jiru. Bara darbee kana wajjin wal qabatee gabaadhaaf dhiyeessuu wajjin kuntaala 80 avukaadoon gabaaf dhiyaatee kan jiru 2017 jechuudha. Bara kana immoo ammas irra deebinee kuntaala 125 gabaadhaaf dhiyeessinee sa'aatii ammaa kanas qophii adda addaa goonee kan biraas dhiyeessuudhaaf qophii qabna. Walumaa gala kan warri keenya kuntaala 165 isa keessaa kuntaala 125 gabaaf dhiyeessinee jira. Firuutiin yookaan firee yookaan muduraaf kuduraan kanneen biroos avokaadoos dabalatee maangoos dabalatee paappayaas dabalatee sa'aatii ammaa kana qophii adda addaa irra kan jiru ta'uusaadha.